oduu teenya jalqabaatiin manni murtii ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad irratti tarkaanfii akka fudhatu qondaalli biltsiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa gaafatan. Xalayaa ministeera muummeetiif ergame ministeerri muummee fudhachuu didan bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud eda halkan sa'aatii 6tti Moqaadishoo irraa gara Ugaandaatti imaluun ibsame. Kunis wayita gareen shororkeessaa Soomaaliyaa qabachuudhaaf sochii jabaa godhutti dhaga'ame. Waraana cimaa gareen shororkeessaa Soomaaliyaatti banee fi pirezidaantichi eda halkan Moqaadishoo gadhiisuu bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin kantiibaa magaalaa Shaggar lafa gurgurachuuf jecha ajjeesuudhaaf namatti dhaadatu maxxansa dhimma lafaa erga maxxansee booda haqe. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin yeroo duraatiif kitaaba kan barreessan Murtii Guutoo mormiin mudate. Kitaabni mata dureen isaa Qaxalee jedhu feesbuukii gubbaa kooppii ta'uu fi kitaabni kun nama biraa jalaa hatamuun mormii kaaseera. Waa'ee kitaaba Murtii Guutoo yookaan waa'ee kitaaba Qaxalee irratti mormii dhalate hordofee gabaasa qopheessine qabna. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin manni murtii ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad irratti tarkaanfii akka fudhatu Taayyeen Danda'aa gaafatan. Xalayaa mana murtii fudhachuu kan didan Abiy fi Adaanech irratti himanni dhiyaateera. Qondaalli olaanaan biltsiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa ragaa ittisaa akka isaaniif ta'aniif kan lakkaawwatan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad fi kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee arraas mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafaniiru. Deetaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa himata dhimma meeshaa waraanaa seeraan ala mana isaaniitti argameera jedhame akka ofirraa ittisan mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhaddachi tokkoffaa kan yakkoota heeraaf sirna heeraa irratti raawwataman ilaalu jala murtii kennuun isaanii yaadatamam. Haaluma kanaan ragaalee ittisaa obbo Taayyee lakkaawwatan 5 keessaa 2 koomishinarri jeneraalaa itti aanaa Malaakuu Faantaatii fi ministeera nagaa kan turanii fi yeroo ammaa Ameerikaatti ambasaadara Itoophiyaa ta'uun hojjechaa kan jiran Binnaal Fandu'aalam akka lakkoofsa Itoophiyaa 9/2017 dhaddachatti dhiyaachuun jecha ragummaa isaanii kennuun ni yaadatama. Gama biraatiin manni murtichaa dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 3/2017 taa'een ragaalee ittisaa obbo Taayyee Danda'aa keessaa tokko kan ta'an aadde Caaltuu isaanii biyya alaa jirti kan jedhu xalayaan akka isa qaqqabe himee ture. Haa ta'u malee ragaaleen ittisaa hafan beellamaawwan darban dabalatee arraas mana murtiitti dhiyaatanii jecha isaanii hin kennine yookaan namoonni 3 arras mana murtiitti hin dhiyaanne. Dhaddacha arra taa'een manni murtichaa waraqaa waamichaa Abiy Ahmad fi kantiibaa Adaanechiif ergullee isaan argachuu akka hin dandeenye hime. Ogeessi poostaa aangawoota lamaaniif xalayaa waamichaa geessuuf deeme xalayicha itti kennuu akka hin dandeenye gama reejistara mana murtichaatiin deebi'iin akka kenname dhaddacha irratti himameera. Kanaafis ammoo xalayaan waamichaa gama poolisii federaalaatiin ministeera muummee Abiy Ahmad fi kantiibaa Adaanechiif akka qaqqabu kan taasisu ta'uu manni murtichaa himeera. Haa ta'u malee obbo Taayyee Danda'aatii fi abukaattonni isaanii yaada gama mana murtichaatiin ka'e falmuun dhimmichi dhimma ogeessa poostaa osoo hin taane dhimma mana murtii akka ta'e kaasuun ragaaleen waamicha mana murtii hin fudhannu jedhan taanaan manni murtichaa gara tarkaanfii itti aanuutti akka deemuu qabu gaafataniiru. Kanaanis obbo Taayyeen Abiy fi Adaanech xalayaa mana murtii kan hin fudhanne yoo ta'an manni murtii tarkaanfii jara irratti fudhachuu qaba jedhan. Haa ta'u malee manni murtichaa ragaalee ittisaa eeramaniif waraqaan waamichaa gama poolisii federaalaatiin akka geeffamuuf akka taasisu himuun waxabajjii 30/2017tti beellama biraa qabateera. Gama biraatiin iyyata obbo Taayyeen dhiittaa mirga namoomaa anaa fi maatii koorratti raawwatame naaf yaa qoratamu jechuun iyyatan ilaalchise koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa bu'aa qorannoo isaa mana murtiitiif kan dhiyeesse yommuu ta'u obbo Taayyeen gabaasa koomishinichaa irratti komii qabaachuu gaafatamanii komii akka hin qabne himaniiru.
Oduu biraatiin pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamuud eda halkan sa'aatii 6tti Moqaadishoo irraa gara Ugaandaatti imaluun ibsame. Kunis wayita gareen shororkeessaa Soomaaliyaa qabachuudhaaf sochii jabaa godhaa jirutti dhaga'ame. Waggoota 30 oliif waraanaaf kan saaxilamte Soomaaliyaatti tibbana lola hammaateen sodaa guddaan uumameera. Addunyaa irratti garee shororkeessaa yookaan badee balleessaa kan jedhame hidhattoonni Soomaaliyaa keessa socho'an waggootaaf magaalaa Moqaadishoo dabalatee hedduu Soomaaliyaa keessatti aleellaa tasaa raawwachaa turaniiru. Tibbana immoo gareen kun akkuma waggoota dura Taalibaan godhe magaalota Soomaaliyaa hedduu qabachaa dhufuun Moqaadishoo qabachuudhaaf sochii jabaa akka taasisaa turetu eerame. Kunis ammoo Soomaaliyaa dabalatee guutuu baha Afrikaatti sodaa uumeera. Kun ammoo wayita Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waggaa tokkoof wal dhabanii araaramaa dhufanitti mudate. Amma gareen shororkeessaa kun erga magaalaa Moqaadishoo to'achuudhaaf lola cimaa baneen booda dhimmi kun ajandaa ijoo baha Afrikaa ta'eera. Dhuguma gareen Itoophiyaa akka diinaatti ilaalu, Keeniyaa akka diinaatti ilaalu kun Soomaaliyaa kan to'atu taana balaan isaa salphaa akka hin taane amanama. Dhimma kana ilaalchisuun gareen AUSOM yaa'ii ariifachiisaa waamuuf dirqameera. Har'a yaa'ii ariifachiisaa gaggeessaa jira jedhame. Kanaanis biyyoonni miseensa garee AUSOM ta'an kaleessa irraa eegalee Ugaandaatti wal ga'aa kan jiran yoo ta'u, haaluma kanaan qondaaltonni biyyoota akka Itoophiyaa, Soomaaliyaa, Keeniyaa fi kaan achitti har'a mariirra jiru. Haga ammaatti gama Itoophiyaatti eenyutu gara Ugaandaatti AUSOMiif jecha imale kan jedhu mirkaneeffachuu baannus Keeniyaa irraa itti aanaan pirezidaantii Ugaandaa seenaniiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamuud eda halkan sa'a 6tti immoo dhimma kana ilaalchisuun Moqaadishoo gadhiisuun Ugaandaa akka seene ibsameera. Imalli isaanii halkan walakkaa kun Soomaaliyaa keessatti gaaffii cimaa kaaseera. Pirezidaantichi guyyaa imaluu osoo danda'u halkan walakkaa maaliif imale kan jedhu Soomaalonni wal gaggaafachuu irratti argamu. Torbaanota dura haleellaan konkolaataa isaa irratti kan raawwatame pirezidaantiin Soomaaliyaa kun halkan deemuun isaanii tarii lola amma Soomaaliyaatti jabaate wal qabachuu akka danda'u eerame. Har'a Ugaandaatti lola gareen shororkeessaa kun jabeesse irratti pirezidaantiin kun gabaasa akka dhiyeessan ni eegama. Oduu biraatiin kantiibaan magaalaa Shaggar lafa gurgurachuuf jecha ajjeesuudhaaf dhaadachuun beekamu maxxansa dhimma lafaa erga maxxansee booda haqe. Lafa barbaaddeen siif kennaa miliyoona naaf kenni ta'uu baannaan siin ajjeesa kan jedhu Dr. Tashoomaa Addunyaa har'a dhimma lafaa irratti ergaa dabarsuuf yaadee haqeera. Ganama har'aa fuula Feesbuukii gubbatti Dr. Tashoomaa Addunyaa ergaa dabarseen hawaasni keenya olola qaamolee muraasaa faayidaan saamicha lafaa jalaa dhaabbateetiin hin burjaaja'ina jechuun dhaaman. Afaan Oromoo namni barreessuuf malee dubbachuudhaaf kan rakkatan kantiibaan kun Shaggar erga hundeeffamtee garuu muraasa badhaadheessuudhaaf akka hin taane hubachuun gaariidha jedhan. Qaamota magaalaa Shaggar keessatti amma dura gareedhaan ijaarame lafa dallaalaa oolu dhabamsiisuu kan kaasan kantiibaa magaalaa Shaggar saamicha lafaa waggoota dura ture guutummaatti dhabamsiisuu dandeenyeerraa jedhan. Dhimma lafa gurguruutii fi dhiisuus ta'ee wanti hundi adeemsa mataa isaa qaba kan jedhan kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa ammatti nuti kanas jirruuf lafa waliif cicciruu fi waliif hiruu fi miti jedhan. Ammatti dhimma lafaatiin wal qabatee ololli deemaa akka jiru kan eran kantiibaan kun magaalaa teenyatti dargaggoonni dhimma lafaa ilaalchisee adeemsa jiruun waan jiru xumura jechuun barreesseera. Kantiibaan kun olola deemaa jiru bal'inaan ifa gochuu baatanis waa'een lafaa kun magaalaa Shaggaritti deddeebi'iin ni ka'am. Kan baay'ee nama ajaa'ibu kantiibaan magaalaa Shaggar dhimma lafaa ilaalchisuun barreeffama barreessan sana daqiiqaa 45 booda haqaniiru. Barreeffama sana maaliif akka haqan Dr. Tashoomaa Addunyaa hin ibsine. Barreeffama sana haquu booda namoonni yaada laatan kantiibaan kun dhimma lafaa jalqabumaa'uu kaasuun isaanirra hin turre jedhu. Sababiin isaatis kantiibaan magaalaa Shaggar kun ofiifuu lafa Oromiyaa keessuma Shaggar namatti gurgurachaa jiru jechuun himatan. Kantiibaan kun amma dura lafa Oromoo orma saamsisuu fi malaammaltummaadhaan miliyoona nama gaafachuun himamaa ture. Tarii badii isaa amma dura sawwaan beekuuf maxxansa dhimma lafaa erga maxxansee boodas kaasee jedhame. Dr. Tashoomaa Addunyaa ji'oota muraasa dura qophii caayaa irratti dhiyaate himannaaleen akkanaa irratti dhiyaachaa turan. Waan jedhan hede እግር ሲደክም ታቆማለህ ወይ ደግሞ እዛው ግፊት ይገላግልሃል አፋን ባኒ ገንዘብ ከን እንጀዳን አደምሲሳኒ ገሩ ሚሊዮና ከከና ባሴ በልፋን ሁጂባይ ጀታራ ቦታ ጅራ ድማ ከን ወርዶፌቲ አትሚሉማን ደምቴት ማን አከምቲን ፍጠጀታ ይጀርም ገንዘብ እንጀራን አፋን ባኒ ገሩ ኦሶን ገንዘባ ሚሊዮና ኩዳን ኩዳሸን ከነፊ ጅራደ
halkan tokkoon bulchaan ajaja qophaa'ee xarapheezaa jira fuuldura kiyyaa laalanamni naan jedhe ani jaarsa naa ol waaqatu jira fuuldura kiyya jira firmaa bicha akkatti mallatteessinee anaaf ijoolleen mallatteessuudhaaf qophee goonee jirra ka jedhe afaan ba'ee giffiitii fidinaan jedhu jira. Miliyoona hagana naaf kenni ani immoo waan akkanaan siif godha jechuun malaammaltummaan maallaqa guddaa gaafata. Yoo miliyoona naaf kennu baatte immoo siin ajjeesa jechuun nama guddaa hunda doorsisaa ture. Sa'a sadii fixe Dr. Tashoomaa wajjin sa'a sadii fidniti wal mormii maanna morman gallakkisii deemi si usijjeessu hinduutaa. Dhimma lafaan wal qabatee malaammaltummaa kantiibaan kun raawwatan ilaalchise pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa amma dura xalayaa barreessanii kantiibaan kun xalayaa pirezidaantiitiif illee deebii kennuu akka didan OBN amma dura gabaasee turuun ni yaadatama. Oduu teenyaa xumuraatiin yeroo duraatiif kitaaba kan barreessan Murtii Guutoo mormii mudate. Kitaabni mata dureen isaa qaxalee jedhu feesbuukii gubbaa kooppii ta'uu fi kitaabni kun nama biraa jalaa hatamuun mormii kaaseera. Namni kitaabni kun na jalaa hatame jedhus as baheera. Yeroo dhiyoo as danta dhabummaa aartii Oromoo keessatti dabalaa dhufeen haalli itti kitaabni barreeffamuu fi sirbi hojjetamu yaaddeessaa ta'eeraa jedhu ogeeyyiin dhimmicha hordofan. Kitaabni dhalootaa dhalootatti dabru sirbi dhalootaaf dhalootatti dabru namootuma dhuunfaa faarsuudhaaf dhimma itti bahamaa dhufuun yaaddoo uumeera. Wanti kun aartii Oromoo gadi buusuu qofa otoo hin taane nu tuffachiisaa jedhu ogeeyyiin. Ji'a lama dura namni dhuunfaa kitaaba barreesseera jechuun eebbisiise tokko tiiktaakaroota fakkeenya godhachuun ijoo dubbii ture. Haaluma kana fakkaatuun amma immoo kitaabni Murtii Guutoon barreesse atakaaroo jabaa dhaleera. Dargaggeessi miidiyaa hawaasaa gubbatti dhageettii qabu Murtii Guutoon kitaaba barreessuu guyyaa lama dura ifatti beeksise. Kitaaba kanaaf mata duree qaxalee jedhu kan laate gurbaa warra Harargee yeroo baay'ee wantoota falmisiisaa hojjechuun miidiyaa hawaasaa gubbatti beekamu kun kitaabni isaa erga guyyaa lama dura ifoomee kaasee dubbii ijoo ta'eera. Murtii Guutoon gama isaatiin kitaaba kana barreessuun waggaa lama natti fudhatee jechuun ibse. Kitaaba kana haalaan eebbisiisuudhaafis akka jiru mirkaneesse. Kitaaba kana keessoo isaa dhugumaan EGM ammaaf argatee qabiyyee isaa isa sirrii mirkaneessuu baatus namoonni kitaaba kana Murtii Guutoo irraa ammatti fuudhuudhaan ilaalan yaada garaagaraa laachuu irratti argamu. Kitaabicha keessatti qabiyyee barraa'an mata duree isaa ilaaluun murteessuun yookaan ammoo tilmaamuun ni danda'ama. Kanaanis mata dureen kitaaba kanaa guutummaatti qaxalee yoo ta'u qaxalee jechuun nama daddaffiidhaan dandeettii waa hubachuu qabu jechuudha. Hiikkaan qaxalee kun godinaalee kaanitti garaagarummaa yoo qabaateyyuu jechi kun isa afaan Ingiliffaatiin jinas jedhamu sana ture. Barreessaan kun tarii namoota qaxalee ta'an kitaabicha keessa guutuu malu. Amma kitaabicha gubbaa isaa ilaaluun murteessuun ulfaatus garuu kitaaba kana dhugumaan Murtii Guutootu barreesse kan jedhu gaaffii namoota hedduu ta'eera. Karaa salphaan deebi'iin gaaffii kana kitaabichi kan Murtii Guutoo akka hin taanetu ibsame. Wanti kun olola ta'uu fi ta'uu dhabuu abbaan kitaaba kanaa Murtii Guutoon ammaaf deebi'ii hin laanne. Ta'us garuu EGM nama kitaabni kun qabiyyee isaa dabalatee mata dureen kitaabichaa kiyyaa jedhu argateera. Kitaabni mata dureen isaa qaxalee jedhamuun amma as bahe kun bara 2023 keessaas akka barreeffame barreessaan kitaaba qaxalee Injiinar Jaarmiyaa Baay'isaa himaniiru. Jaarmiyaa Baay'isaa dargaggeessa Oromoo jabaa fi yeroo baay'ee ogummaa qabuun uummata isaa tajaajiluun beekamu yoo ta'u hedduun namoota tarii OBN gubbatti dargaggoo kana argu akka hin oolle ni tilmaamna. Injiinar Jaarmiyaan kitaaba amma Murtii Guutoon naatu barreessee jechuun as baase kana sobaa jechuun falmu. Kitaabni kun guutummaatti kiyyaa jechuun akka isa jalaa hatametti ibsam. Injiinar Jaarmiyaan kitaaba kana waggaa lama dura akka barreesse hime. Kitaaba kana keessatti wanti barreeffames ta'e qola kitaabichaa gubbaa kaayame hundi kootii jedhama. Jaarmiyaan akka jedhutti kitaabni kun na jalaa hatamee barreeffame. Kun aartii Oromoo keessatti waan rifaasisaadha jedhama. Murtii Guutoon haga ammaatti dhimmicha ilaalchisuun callisuu filateera. Kitaaba Murtii Guutoon amma as baase kana hedduun namoota gama biraatiin falmii biraa irratti kaasaniiru. Kitaabicha keessatti falmii biraa kan kaase tokko waanumti FB gubbaatti barreeffame kitaabicha guutuu isaati. Wanti garii akkuma hojjetteen uummata gammachiisee kan fudhatamu ta'us kitaaba Murtii Guutoo kana irratti qorannoo jabaateen kitaaba sana keessatti oduuleen amma dura miidiyaalee mootummaatiin Feesbuukii gubbaatti maxxanfaman hedduun achi keessa jiru. Akka fakkeenyaatti kitaaba kana keessatti waa'een Adaanech bal'inaan kaafameera. Dhuguma seenaa Adaanech barreesse osoo ta'e hedduun namoota waan morman hin fakkaatu garuu
oduu miidiyaalee mootummaa amma dura hojjetantu kitaabicha keessatti wal ga'e. Kitaaba murtii guutoo fuula 181 keessaa fudhatame jechuun hedduun namoota akka maxxansanitti hojiilee Adaanech Abeebee amma dura hojjette kitaabicha keessatti barreeffameera. Akka kitaaba kanarraa mul'atutti yoo ta'e Adaanech bakka akkanaatti hojii akkanaa hojjette jedhamuun dhaadheeffamte. Wanti kitaaba kana keessatti barreeffame isa waggoota dura gaazexaan Bariisaa bifa oduutiin hojjete yoo ta'u kun ammoo deebi'ee amma kitaabarra jira. Gaazexaan Bariisaa afaan Oromootiin akkuma barreessetti kitaabicharratti garagalfames barreeffame. Dhimma kana ilaalchisuun hedduun namoota murtii yoo qeeqan kun waan aartii Oromoo gadi buusuudha jedhaniiru. Yeroo gaarii.